Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Amiin. Akkuma dubbatee ka'eera. Bakka inni ciises koottaatii ilaalaa. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Kiristoos tansiyaa immutaan baabii ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምእዘሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ዱአቲ ከኤራ ሁምናፊ አንጎ ጉዳይ ሳቲን ሴጠኒ ኒሂዳሜ አዳም ኒቢሊሶሜ ከነ ቦዴ ነጋፊ ገመቹቱ ta'e. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin geessan. Ayyaanni kun kan eebbaa, kan nagaa, kan jaalalaa fi kan gammachuu hunduma keenyaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti torbeewwan darbe, torbee dhukkubbii keessaa fi sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos keessatti moggaasa torbeewwan torbee sooma gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos dhuma kanarra immoo torbee dhukkubbii keessa seerotaa fi sirnoota mana kiristaanaa keenyaa jiran bal'inaatiin ilaalaa turree fedhaa fi jaalala Waaqayyoo ta'ee eeyyama isaatiin ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin geenyeera. Ayyaanni kun ayyaanota gurguddoo salgan, ayyaana gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ayyaanota gurguddoo salgan jedhaman keessaati. Ayyaanni kun tarreewwan gurguddoo keessatti kan ramadamudha. Gooftaan keenya ayyaanota gurguddoo sagal, ayyaanota xiqqoo sagal walumaa gala manni kiristaanaa keenya ayyaana isheen yaadattu waliigallisaa 18 gooftaan keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos ni qaba. Isaan kana keessaati ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ayyaana isa tokkodha. Akkuma beekamu ayyaanni du'aa ka'uu, ayyaanni Faasikaa akka seeraa fi akka heera mana kiristaanaa keenyaatti yeroo hundumaa ni kabajama. Ayyaana du'aa ka'umsaa, ayyaana Faasikaa, ayyaana Tsoomii Hiikaa jedhameetu maqaa garaagaraatiin waamama. Maarree Faasikaa jechuun maal jechuudha? Hunda keenya kan wal nuu galchu. Du'aa ka'umsaas yoo jenne, ayyaana Faasikaas yoo jenne, Tsooma Hiikaas yoo jenne, naanna'ee waa'ee Kiristoosiin dubbachuun keenya hin oollu. Bu'uurri ayyaana kanaa, abbaan ayyaana kanaa, kabajni ayyaana kanaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos waan ta'edha. Ka'umsi keenya, barnoonni keenya akkuma dubbate ka'eera as hin jiru kan jedhu
wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 gubbaa irratti akkuma dubbate ka'eera as hin jiru bakka inni ciises koottaatii ilaala. Ragaa akkasii ta'uudhaaf jechuudhaan wangeela qulqullicha Maatewos irratti ni dubbata. Mee hunda dursaa du'aa ka'uu ayyaana Faasikaa Sooma hiikaa kan jedhu san dhiyeessineetu Faasikaan maalidha? Faasikaan ayyaanni Faasikaa kakuu haaraa keessatti hin beekama moo hin beekamu kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Jalqaba irratti gaa qooqaa afaan Ibraayisxiitiin jechi Faasikaa jedhu kun Paassaa jedha. Afaan Ibraayisxiitiin Faasikaa jechuun Paassaah jedheetu jira. Paassaah jechuun immoo maal jechuudha jennee gaafa ilaallu seera bahuu boqonnaa 12 irratti akkuma dubbate Israa'eloonni ijoolleen Israa'elotaa Faasikaa yookiin immoo ayyaana Faasikaa ni qopheessu turanii jedha. Ayyaana Faasikaa ni qopheessu turan. Walumaa gala ayyaana Faasikaa bakka lama gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa ayyaana Israa'eelotonni kabajaa turan kakuu moofaa keessatti gaafa ta'u, har'a immoo kiristaanonni warri lubbuu Israa'eloonni warri lubbuu nuun oni har'a kabajaa kan jirru immoo Faasikaa isa kana garaagarummaa isa kakuu moofaa fi garaagarummaa kakuu haaraa waliitiin ni ilaalla. Inni jalqabaa ayyaanni Faasikaa Israa'elotaa ayyaana kanarraatii garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif jenne yoo ilaallu kan Israa'eloonni bittaa Fari'oon biyya Gibxi jalaati garbummaa jalaati kan itti kabajan waggaa 430 booda Waaqayyoon Musee kaasee Fari'oon immoo saba Waaqayyoo akka gadhiisuudhaaf ajajee yoo ture iyyuu Fari'oon garuu lapheen isaa duudee yookiin immoo jaamee waan tureedhaaf saba Israa'eliin gadhiisuu diduu isaatiin dheekkamsa 11 erga dheekkameetiin booda sabni Israa'el Waaqayyoon dinqii hojjetee ergamaa isaatiin ergamaa Waaqayyootiin gaggeessee biyya sanaa baasuu ayyaana isaan kabajaa turan. Faasikaa jechuun ce'uu jechuudha. Maarree Israa'eloonni eessaatii gara eessaatti ce'an jennee gaafa ilaallu du'a keessaatii gara jireenyaatti ce'aniiru. Salphina jalaatii gara kabajaatti ce'anii jiru. Bittaa jalaatii gara bilisummaatti ce'anii jiru. Du'a foonii jalaatii gara jireenya lubbuu fooniitti darbanii jiru. Inni gaa Waaqayyoon guyyaa isaa eeggatee biyya sana keessaati akka isaan ba'an, keessumaa immoo yeroo sana dheekkamsaa sababa ajajamuu dhabuu Fari'ooniitiin sabni Israa'elotaa rakkoo gidiraa keessatti kufanii Waaqayyoon warra Israa'elota dhiphisaa rakkisaa turan, warra ajjeesaa turan, warra hidhaa turan, warra garafaa turan sana kiristaanota Israa'elotaatiin harka Filisxeemirraati gaafa baasu mallattoo dheekkamsaa jalaa ittiin ba'an. Israa'eloonni balbala isaanii maqaanii fodda balbala isaanii dhiiga dibaa akka isaan turan, mallattoo jiraachuu isaanii, mallattoo Israa'elummaa isaanii kan ta'e Filisxeemotarraa adda ba'anii kan ittiin mul'atan dhiiga maqaanii isaanii barri isaanii dibaa turuun seenaan kun kanaan yaadatama. Keessumaa Israa'eloonni
wantoota gurguddoo lamaatiif ayyaana Faasikaa yookiin immoo ayyaana ce'umsaa kana kabajaa turaniiru. Inni jalqabaa murtoo jalaa bahuudhaaf ayyaana Faasikaa kabajaa turaniiru. Inni lammaffaan immoo balleessiif kan dhufe ergamaa badii jalaatii fayyuudhaaf ayyaana kana kabajuudhaan balbaloota foddaa isaanii dhiiga dibaa turaniiru. Kanaaf egaa ayyaana kana bilisummaa waliitiin ayyaana bilisummaa booda isaan kabajaa turan waggaa waggaatiin guyyaa kurnaffaa keessa በ10ኛው ቀን የፋሲካን የመሻገርን በዓልን ያከብሩ አያነ ጨው እስራኤሎኒ ከበጃ ቱረኒሩ እንስጋ ሴረ በኡ በቆና ኩደ ጃረት ሴረ በኡ በቆና ኩደ ለመቶኮ ሀንገ ሰኒት ጋፈ ይላሉ ሀንገ ሰነት አንገ ቶርቤ tokkot ዋን ቡካይ ዋን ራጨ ተቀቡ nyaachaa hin turre Israa'eloonni. Inni kunis maal agarsiisa? Wanti raacata hin qabne, wanti hin bukoofne kun fakkeenya maalii qaba jennee gaafa ilaallu atattamaatiin jarjaraan Waaqayyoon bittaa Fari'oon jalaati isaan baasu kan ittiin ilaalludha. Innis Israa'eloonni atattamaatiin garbummaa jalaa bahuu isaanii cubbuu irraati jireenya cubbuu keessaati gadhiifamuu isaanii garbummaa irraati gara bilisummaatti fakkeenya ba'uu isaaniiti. Seera ba'uu boqonnaa 12:18 hanga 20 fi 33-34 keessa deebii 16 hanga 3 gaafa ilaallu seenaa kana bal'inaatiin argan. Walumaa gala Israa'eloonni ayyaana Faasikaa kabajaa turuu isaanii bal'inaatiin kaa'ameetu asirraati argan. Gara keenya gara kakuu haaraatti gaafa deebinu garuu nuti amma bilisummaa foonii jala bittaa mootota garaa garaa jala rakkoo biyya lafaa keessaati ba'uuf otoo hin ta'in jireenyan isa laatee jireenya nuuf kenne kana jireenya akka argannuudhaaf ayyaana Faasikaa gaafa kabaju ayyaana Faasikaa gaafa yaadannu nutis waggaa 5,500 golga ilmaan namaa fi Waaqayyo gidduu ergamootaaf ilmaan namaa gidduu golgamee ture yookiin immoo dukkaneeffamee ture. Bara dukkanaa fi gidiraa sana, bara boo'ichaa sana, bara rakkoo sana